dubartiin silaa safuudhaa beekamtu bar akkana uummanni keenya jedhe silaa warri asiin duraan dura dabareeffatu jaanitti hayaa'inni kuni shubatu minal iimaan nabiyyi alayhi salaatu wassalaam jedhe hayaa'inni nama hundarraa osuma bareedu keessaa dubartii irraa kan bareedaa jedhan olomaa'in nama hundarraa safuu qabaachuun hayaa qabaachuun naamusa qabaachuun saalfii qabaachuun nama hundarraa bareeda ammoo dubartii irraa kan bareedaa duba zaman kana keessatti ilma dhiiraa turre safuu qaba jechuu sababa haddii kana dhageenya jira jechuu qarreeleen keenya shamarran keenya miidiyaa kanarratti as bahanii moobaayilii bareedaa kana gaanamuyyuu harka qabatee shayxaanni huccuu keessaa achi baasee jechuu bari yoo quraana keessa ilaalle gaafa dura dubartee aadamii fi hawaa abbaa keenyaa ibidda jannata keessaa baasu shayxaanni maal godhe itti waswaase yaa bani aadama laa yaftinannakum shayxaanu kama akhraja abawaykum min aljannati yanzi'u anhumaa libaasahumaa jilan shayxaanni gaafa dura haadha abbaa keenya san jannata keessaa darbu wanni inni godhe maali wanni inni isaan mude maali safuu waan silaa huccuun tun nu sattarti huccuun tun wayaa tun nu bareechiti huccuu kan irraa mulqee jechuu isaan dirree isaan baasee jechuu fadiyaa isaan dhaabee jechuu isaan qaanesse rabbiin liyuriyahumaa saw'aatihimaa jee liyuriyahumaa akka isaanitti isin mul'isuuf saw'aatihimaa qaama isaanii silaa bakka gartee nafa ilmi namaa sattaratu san bakka huccuun nama sattartu san wayaan nama sattartu san isaan irraa mulqeeti dirree fadiyaan isaan dhaabee jee shayxaanni duba ilmaan aadam isinis akka dhaabbaa keessan godhe san akka isin goonee laa yaftinannakum shaytaan kama akhraja abawaykum min aljannati yanzi'u anhumaa liyuriyahumaa saw'aatihimaa innahu yaraakum huwa qabiilu min haythu laa tarawnahum shaytaanni aduwwii guddaadha isiniif diina guddaadha isinii rafuun je isinii ciisuu shayxaanni haga qullaa isin baasu haga safuu keessaa isin baasee naamusa isin dhorkee sooshaal miidiyaa irratti isin baasee akkana kun dubartiin hundi achi gargaltee as gargaltee qaama keenya laalaa jettu kana shayxaanan nu godhaa jira jechuu jammaata keenya yaa obboleeyyan kiyya islaama ulamaa'een hundinuu iyyaatuma jirti sheekan hundinuu dubbataatuma jiran namni asiin naqatee asiin dhagaheetuma asiin gannaqaa jira hattaa namni gadiin jibbeetuma sooshaal miidiyaa ulamaa'een gadiin irraa baqattee jirti yoo asiin harkiseet yoo waliin isaaniitiin laala jette wanni ati ilaaltu tokko jirtu dubartuma qullaa deemtu malee asirraa wanni ati agartu jirtu jechuu yaa obboleeyyan kiyya sooshaal miidiyaa kana hatti fayyadamnu barnoota hattiin barannu diin keenya hattiin barannu aqiidaa keenya aqiidaa salafa saalih hattiin barannu hadiisa hattiin qaraanu quraana hattiin barannu hawaasa keenya hattiin jaarru hawaasa keenya rakkataa hattiin gargaaru miidiyaan kun miidiyaa rabbiin nu laafisa kana ni'imaadha yoo tun itti fayyadamne jechuu ni'imaadha yoo itti fayyadamne yoo itti fayyadamne ammoo niqma deebi'a niqmaa azaaba yookiin balaa nu gargalee jira jechuu keessaa zamana kana baay'inaan miidiyaan niqma deebi'ee jira obboleeyyan kiyya keessaa yoo gartee ramee namummaan lamaaf sadiillee kaasuu irraa fayyadamee dubbachuu waan dhifnu shamarran keenya rabbi sodaadha dargaggoon keenya rabbi sodaadha asirratti duba safuu cabsitanii islaaminaa keessaa illee achi baatanii safuu hawaasa keessan keessa guddatanii haadha abbaa keessan isin guddisan keessaa achi baatanii asirra waan hin taane waan amantiin faallaa waan hawaasa keessan aadaa hawaasa keessan hin faallaadha asirratti kan daleen isin hin jenna obboleeyyan kiyya sababa kanaan namni gosaan akka waliin bu'u sababa kanaan gartee duba gandaa waliin bu'u sababa kanaan nama dandii guutti fayyadamina hawaasni keenya duraanuu diigamaadha hawaasni keenya duraanuu hawaasa duba gabrummaa nama ta'e meeqata turte hawaasa kanaan hanga dandeessanii mataa walii hidhu hawaasa kanaan hanga dandeessanii walii fidu hawaasa kanaan hanga dandeessanii utubuu taate malee haga tokkummaa isaan argatan kanaa waan sababni ta'e isaan diigu gufuu akkatti hin taane dhaamsa isinii dabarsina rabbiin duba nama miidiyaa fayyadamu rabbiin haa taasisu rabbiin nama miidiyaan kun itti fayyadamee hawaasa keessaa baasu safuu keessaa baasu izaa lam tastahi fasana'a maa shi'ita jechuudha jira namni yoo saalfanne yoo qaanii hin qabaanne yoo niif duba wanti takka ittiin dhagamne fasana'a maa shi'ita nama akka gartee duba oromoo akka jettu sanii nama tokko nyaara haddata jan safuu fixate jan qaanyii fixate jan nama safuu fixateetu waan harki hunda dalagaa jechuudha duba yaa obboleeyyan kiyya laata waan afaanillee dubbatuun nama qaanfatuutu asirra jira dubartii waa'ee gartee wal quunnamtii saala asirra nama agarsiisaa jira dubartiin asirra waan hin taane nama agarsiisaa jira akkaataa itti namni waan beeyladaa beektu jechuudha waa ilmi namaa baruutti haa jamni waan beeyladaa beektu asirratti dubartiin haasawiti yaa obboleeyyan kiyya rabbii keenya hafirratti sodaannu rabbiin keenya kaameraan rabbiin gubba jira hafirratti eenu maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid guyyaa qiyaamaa fuuldura rabbii dhihaafamuu jiraati video asirra waraabdu kana wajjin guyyaa qiyaamaa fuuldura rabbii dhaabbatu jiraati maal waa kanaan barsiisin jee rabbiin jee si gaafachuu jiraati hawaasa uummata keessaa maaliif sabuu uummataa balleessee jee rabbiin si gaafachuu jiraati zinaa maaliif facaafta jee rabbiin si gaafachuu jiraati innal ladhiina yuhibbuuna an tashii'a al-faahishatu warri aadaan taa'e biyya keessa facaasan warri sagaggaalummaa akkatti godhan nama barsiisan warri asirratti kan namni gartee badii bobbohu nama barsiisu guyyaa qiyaamaa fuuldura rabbii kan dhaabbatu jiraatu hin dagatin rabbiin fuuldura rabbii dhaabbatee itti gaafatamu jiraati viidiyoon asirratti waraabdu kun ragaa asirra bahu jiraati
namni addunyaa kanatti amma asirra qabrii khobaatee ciisu jiraata guyyaa qiyaamaa namuu khobaa keenya fuuldura rabbii ta'uu dhiyaan guyyaa asirra guyyaa ruuhiin keessaa baatu irraa eegallee qiyaamaan teenya taatee beeka qiyaamaan ilma namaa guyyuban ruuhiin irraa baatutti taati jechuudha obboleeyyan kiyya rabbiin quraana isaa keessatti wanaktuu maa qaddamuu wa aasaarahum jee ilma namaa kana waan isaan dabarsanii fi waan ibduuba dhiisindee ni barreessinaa maa qaddamuu خيري سان بدو دبرسن واثارهم وان سان بودا هم بسن خيري ته شري ته وان بدو بدي سجيكو فيديو ما اكم اسر مرته بدو بدو ديفته فيديو اكم برنوتا اكم اسر نما خنيته بدو بدو دبرسته ربي سي بريسه جرا يو خيري ته تادي ون تو خيري سيفتيم تو تادي يو خيري علمي نوبر سيفته نما علمي نوبر سوگر کرتے مسجد تو کوئی جارتے asirratti ashaaraa gaarii yoo dhiifte siif deemte egaa iduuta jechuudha yoo asirratti immoo hamtuu takka dhiiftee deemte viidiyoon taane asirra waraabdee qotte waan hin taane waan safuu keessa hawaasa baasu kana galummaatti nama oofu aadaan taane asirra barsiiftee qotte egaa ati duute illee diliin sirra deemaa jira wanni viidiyoon kun qabde wanni addunyaa wanni kun qabde takka illee asirra asumarra jiraatti jechuudha abbalayyan kai kanaafuu rabbii keenya hafirratti sodaannu miidiyaa haa itti fayyadamnu malee miidiyaan akka tunni itti fayyadamne waan diin keenyaaf nu fayyadu haa itti fayyadamu waan duniyaa keenyaaf nu fayyadu haa itti fayyadamu waan hawaasa keenya diigu waan namummaa keessaa nu baasu waan safuu hawaasa keenyaa irraa nu baasu waan amantii keenya nu baasu jala gartee kanarraa akka miidiyaatti fayyadamnee jaa kanaafuu duba gartee warratti dhagahee waan dubbatamu kana gurra qalbii qabu dhagahee itti fayyadamu rabbi nu haa godhu hunda keenyaa hawaasa keenya rabbi tokkummaa gartee rabbi haa fiduu fi warra hawaasa keenya diiguudhaaf tattaafatu rabbi nurraa haa dhorku warra gartee duba danda'a aqiidaan taane uummata keenya facaasuu rabbi nurraa haa qabu gara aqiidaa sahiha salafa saalihaa baratuutti deebi'a zamana kana keessa zamana fitanaa keessa jira zamana firqaan hin taane addunyaa kana keessa ol baatee firqaan duraanaa awwaanamtee ol baatee waan hin taane uummata keenya barsiisaa jirtu yeroo kana keessatti asbaanii uummata keenya aqiidaa sahiha barsiifnee baraaruudhaan nurraa eegama miidiyaa tole kanatti asbaanii uummata keenya aqiidaa barsiisu miidiyaa kana tole kanatti asbaanii quraana uummata keenya qabsiisu miidiyaa tole kanatti nurraa eegamu waan diin keenyaa barsiisu nurraa eegama baratuu nurraa eegama malee waan hin taane waan gartee amantii keessaa nu baasu shubahaa adda addaatti itti fayyadamnee akka diin keenya keessaa hin baane safuu keessaa akka hin baane isiniin jenna jazaakumullahu khairan hunda keessan rabbiin isin haa milkeessu rabbiin gartee duba miidiyaa kana khatti fayyadamu rabbi nu haa godhu malee warra miidiyaa nu fayyadamee miidiyaa nu diigu rabbi nu godhini dargaggoota keenya qarreelee keenya qeeroolee keenya hundi keessanuu rabbii keessan firra sodaadha tiiktook kana gartee miidiyaa kan tiiktook jettan kun keessaahu waan addaan nurra fidaa jira hawaasa keenya diigaa jira safuu keessaa nu baasaa jira hayaa keessaa nu baasaa jira waan kana rabbii keessan firra sodaadha rabbiin ragaa isinirratti haa ta'u nuti isinitti himnee jirra rabbiin hundaa'u rabbi nu haa qayyaju isinii hunda keessanuu rabbi isin haa qayyaju arra booda eegaltanii warra gartee miidiyaa kana waan gaarii qofa itti fayyadamta rabbi isin haa taasisu arra booda eegaltanii warra miidiyaa itti barattan qofa isin haa godhu hawaasa keessan ittiin gargaartan rabbi isin warra asirratti dalagu rabbi isin haa godhu waan safuu hawaasaa cabsu waan shari'aa keessatti dhorgaadha waan shari'aa haraamii asirratti warra daleen rabbi nu haa godhu hundaa'u warra miidiyaa itti fayyadamu malee warra miidiyaa itti fayyadamu ربنا هقول إنه قرين سنجا وندق يسنو ربي بيت سنجا دا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. خلتي عنصر علي نما اسم بيتني خيس ما نتبيه تنتي عنك سبوتات برضو نما اسم بيتني نما خبر جماعة كان جالة تاني أستاذ خيسن أستاذ خيني أستاذ ناصر رمزا سرپرايز نقول ولا أقول هجرني كوبلينك ولا ما المتعة كوبلينك نما حاجنا هندان تيسني كوبلينك نكمل حاجنا ثابت شير قوتني الدنيا تاني بس أبتني أنا كيان سولان أستاذ ناصر رمزا وفيجرا هاي صدق إنك أنا لين يومين كنو قاز إيسا خيني خبجة ما هجالة تما غدا أو يمني كابتو غدا أمبلو تبنا قاز إيسا رفع ما تادي بالله عليك أتينا سينجي معلومات قاز إيسا خاملو تبنا نما جبا سجلين إيسا أكنت تيدا وجت تينا ميال صدا وربالي ويلكم غلطهم كنو عشتي لي راس جنتي أولو عشتي أبو ليس خيال ترى شيخنا وياما أبو هركان دفاقة بالله عليك شيخنا ما قرأت تيبيدوا أستاذ ناصر رمزا أنا ما قرأت تيبيدوا ما علي دار كامبر كان ما دي بس أديكوا فانا من شير بولي أنا لاني سيرقامي أتدلي تتيسكم ماربوت هركان تاب ورا شيرين بوتو بوفي
welcome oke gak perlu nggak perlu welcome hai kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kino Ustaz kayak jadi apa jemaah berjalan surprise. Ini asal tahu. Ini asal tahu. Sincera tak imanin hasil. Ya, la iman gue tuh kan balik. Semua berat apa? Agak kemudian dia hawas surprise. Asma ya semua jadi. Itu dah kan. Ganna bus. Ati apa mana pasti fitin nih dah. Aru yang dalam sofa. Seraj. Mana baru sini. Masyaallah. Harus mindir boleh itu. Dapat agak nama agak karena Indo, entah. Wajah kan buatin agak. Dapat agak. Walau dah bisa nara. Nama agak karena oh apa agak be agenda asyik tiwa jadi fezama guru nama dia kok udah saya tak arah dan nama kamu jawab bicara tahu nama jawab tidak. Dapat harkan. Walau dah beria buat kau cina mana akan mati pakai kain sini. La Rasha never dapat harta guna dapat oria dapat warshir guna. Orang sudah nampi itu nih. Betul. Wala kar. Iba masagale itu na toro bulle julle tana asar kisim jira. La. Ini nama mereka share gole fago ani juru barkan juru nama kuma tak share gole. Dapat. Customer ke situ berak ketiwalin jara. Aja wale kanu kayak juru be. Hai. Ini dapat nama kita. Orang daftar kayaknya rafsa, share koda, kokoda, aga wani banti khadiro elamo. Iya. Kokoda rasa jawita. Ya itu ani sah. Ya. Kokoda aja. Share. Me nama mereka geser, nama mereka share gole. Wallo le baka nama dira nama kuma fi dibata kamu. Nama di pasani jira. Dapat agak. Orang kau kones, ini gak. Minta agak karena abadan anak silor kentu buat. Dapat agak. Arabar aja cuma asal siaga cuma barana anak maksud ya ramai ini beda dengan maju. Asal tiga maju aja ya waktu barana asal siaga cuma tapi surprise nak buat ini. Amma sih insyaallah gak apa nih khana. Di mana dia gitu kamu itu. Gitu dulu ya. Asal di sahabat dunia di akhirat 2000 gitu buat dia teman dia. Bismillah Insyaallah. Arkan. Mana orang Siraj mau interview aku deh gue. Siraj siapa? Ustaz. Itu gara-gara fat interview kalau dapat iri harga dewa di semua. Liga kapan? Kesini. Ustaz. Waktu itu kayaknya pun noga. Obali kayaknya khayro dera. Omen gubati dewu kamnu fi hawi udah kamnu. Absawa beri sabasa sabah. Yeroo dheeraa sagalee uummata ukkaamamteef sagalee tahaa ture lubbuu isaanii qabsiisanii lubbuu takkitti qabsiisanii biyya baqaa tana keessatti jiruu isaanii injifachuun osoo jiruu hawaasni keenya bakka rakkatutti bakka miidhamutti callisnee taa'uu hin dandeenyu jireenya keenya itti fufuu hin dandeenyu jireenya hawaasaa jireenya keenya jechuudhaan halkanii guyyaa obboleessa keenya Siraaj Sabaa sagalee ta'a ture har'a akka carraa ta'e Rabbi subhaanahu wa ta'ala ogummaa isaatiin hayyama isaatiin dandeettii isaatiin obboleessa keenya nama cimaa akkanaa wajjin arguu hiyyaaf duran dursee hedduun dhugumatti gammachuu guddaa qaba akkasuma mana Abu Sabruddin kanatti har'a ifxaara sitti naaf yeroo obboleessa keenya wajazaahu Allahu annaa khayral jazaa akkasumatti egaa arustichi keenya obboleessa keenya Hamza Haajidleen Rabbiin yeroo gabaabdutti obboleettii teenya waliin niqaa isaanii fidee hawaasallee Rabbiin keenya gammachuu isaaniitiin nu gammachiise hawaasni keenyalleen itti gammadu Rabbiin haa godhu obboleeyyan keenya kan fagoo jiranii fi kan dhihoo jiran kan yaada adda addaa qaban kan muraada qaban du'aa'ii tana aamin jaa sirrumatti jaa addu'aa'u liman ta'ammana wa tayaqqana Rasuul sallallahu alaihi wasallam أو لمن تأمن أو تيقن عشان لا بيد ما جرى أوكي أي إذا لا بيد لم هو كذي قاري أما وني جتشور بني لا الدعاء توني نما أمني آمين جيف ربنا كيف إن شاء الله دعاء تون ربنا كيف رجعت أمن وتسير مجلسا سأ ربنا مرات كيف ولقبا نمر كيف ولقبا ربي سبحانه وتعالى ربنا ما سنكرت لا إسني في نوار
وبليانكو أكدلي خياتين أكولالا خياتين وانتو كوربي أرانتنا ناخن نجرا إيشين سوني مسافرة إمال تاوار بينا ما أفي نما إمال الرجل رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني سومنا أولي نمني مسافر الرجل دعاء نساني كولم تجاه إيشين سومنا أولتن سراج سومنا أولي حمزة سومنا أولي أو سبريدين سومنا أولي الحمد لله نمو عاشورا دعوتوني خنيون دينو سومنا أولتن دعاء إنما سومني رسول ربي كولم تجاه دعاء إنما نما ميدامني كولم تجاه ميدام تنيتي بيجي سنرتي أبات هتني جرات شو دبدني لفا في لفيتي سن دبدني سربمتني ميدامتني دجيتي سن رابو كفهمتني قرين كيسن أغمان بيجر راغرتي دركمني إسن دركي بكتن ميدام توت ربي في جدّ ورّقو داني ربي سنها قولو دوبا دعاء إنما صدفادا نما مسافرة في كبرتي رسول الله خناف ويا جمعة خيسة أولي دبرّي مغربة سلاني شاي سلاني أما يرون توني يرو نبرا الكني الرساف ولا تكافينا ربي سبحانه وتعالى دران درسي قالني ربي دامن ربي إسا قل أنتم إسا ملينا مبراتهم ملي فقل أنتم هكا قلت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إسا ربي فكاتا كم هري الأباتاتي إسا ربي سبحانه وتعالى تقوم لي لما ينتهين ربي سبحانه وتعالى هك أنقبر ما تيسان كان ربي قلني إسا ملو إسا فاقو أرانتنا سجنتا خيني ملي سجنتا ربي تين خرور ربي تربي ورينو كبير أنا خنا خيست أنا في بوس رجل ولا قرنجن أنا في حمزة ولا قرنجن أنا في أبو سعود ولا قرنجن أنا في إسن الله ولا قرنجن ربين مفاجأة نقولي سبرايز نقولي ولد جنة الفردوس خيست ورينو ربي لا فتمت أنا في إسني هند خيناه جنة الفردوس خيست ورينو bakka jirtanitti rabbiin yaada muraada keessa rabbi isin eeguutu harakkoon jiruuf jireenyi afaan itti wallaaltanii hireen teessan carraan keessan nu harkaa badee jettanii rakkataa jirtan ilma namaatu jee malee rabbiin hireen teessan cufamte hin jenne keessattuu baqattoota biyya Kaayiroo baqattoota biyya Saa'uudii lammiin keenya baqattoota biyya Yaman hidhamtoota mana hidhaa keessa jiran obboleeyyan keenya kan mana hidhaa jiran guyyaa kana rabbiin nabi Muusaa alayhi salaatu wassalaam bilisatti baase guyyaa kana rabbiin Fir'aawnaa fi waraana isaa itti cabse itti kombalche bishaanin itti liqimse guyyaa kana keessa bilisummaan ummata banii Israa'el warri hordoftoonni amantii Muusaa alayhi salaatu wassalaam qabate rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaniif tumsee guyyaa isaan itti moosise itti injifatan rabbi guyyaa nuti hundinuu keessatti injifanu rabbina haa godhu guyyaa rakkoo teenya gartee itti injifanu rabbina haa godhu guyyaa gartee xalaataa fi diina keenya illee itti injifanu rabbina haa godhu soomana arraan tana afaan soomanaan oolle kana rabbinu haa qeebalu rabbiin anaaf jecha beeloytan anaaf jecha eebottan anaaf jecha arraan tana gartee rakkattan anaaf jecha guyyaa kana keessa gartee aduu tana keessa dadhabbii osoo qabdanii nyaata lagattanii bishaan lagattanii anaaf jecha dhiistan jee guyyaa qiyaamaa rabbiin jannatul firdoosi nu barasu rabbina haa godhu obboleeyyan koo hundi keessanuu rakkoo adda addaa qabdan ka keessaan barreessitan nutilleen akkasumatti hin himannu malee namni rakkoo hin qabne hin jiru haa xiqqaatu haa guddattu akka namni walirra obsuun namu sattaratee deemu jira malee namni dhibeedhaan tahee qabeenyaan tahee rakkoo adda addaatiin namni hin mokkaramin hin jiru mokkortiin tun tanu injifattuu miti ta isii injifanu rabbina haa godhu warra iimaanan injifatu rabbina haa godhu obboleeyyan keenya kan mana hidhaa keessatti qallaba tafkii qallaba injiree qallaba raammoo tahan rabbi irraa haa jijjiiru abboo jiruu sana rabbi isaanii haa dirmatu abboo obboleeyyan keenya kan Saa'uudii rabbiin arrumatti rabbiin isaanii dirmatee furmaata rabbiin haa agarsiisu abboo obboleeyyan koo du'a rabbii haa sodaatu bakka jirrutti rabbii haa sodaatu rabbii keenya haa eeggatu namni rabbii isaa eeggate addunyaa fi akhiratti rabbi hamturraa isa eeggatu
حديث رسولات عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ربي خيسنتي فدا ربي سنتي ساجي رسول صلى الله عليه وسلم